Nagaan nagaa caalu, nagaan Waaqayyoo kan Abbaa, kan Ilma isaa, kan Hafuura Qulqulluu isiniif haa baay'atu. Jaallatamoo obboloota koo fuura. Waldaa Yesuus hundaa danda'aa keessatti kan argamtan hundumti keessan nagaan isiniif haa baay'atu. Waaqayyo inni karaa hundumaa harka keenya qabee nu gargaare galanni bara baraan isaaf haa ta'u. Egaani ayyaana waggaa yookaan yaadannoo du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2023 yookaan kan bara 2015tiin isin ga'een isiniin jedha. Kanumaan kan wal qabatu mata duree tokko fudhanneetu walii wajjin ilaalla yoo Waaqayyo nu gargaare. Baga Waaqayyo guyyaa irraa kanaan isin ga'ee isiniin jechuu barbaada. Guyyaa guddaa, guyyaa ulfina qabeessaa kanaan Waaqayyo baga isin ga'een isiniin jedha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Waan hundumaa duraa Waaqayyoon isa hundumaa danda'u kadhannee dubbii Waaqayyoo walii wajjiniin ilaalla. Haaleluyyaa. Haaleluyyaa. Ati gaarii, ati gaariidha, ati gaariidha, ati gaariidha. Waaqayyo abbaa keenyaa bara baraan galanni ulfinni guutuun siif haa ta'u. Ati Waaqayyo, ati isa qulqulluu, ati isa alfaa omeegaa jedhamtee waamamtudha. Baroonni keen dhumanii bara du'aaf dullumaan qabdu bara baraan jiraattaa. Galanni bara hamma bara baraatti siif haa baay'atu. Utuu tarka nu qabuu baatte, nu gargaaruu baatte, leeyyoo jibbisiisaa nu oolchuu baatte nuyi guyyaa irraa kan geenyu. Oolchaa of kalchaa keenyaa maqaan kee bara baraan haa ulfaatu. Ammas yeroo kana yeritti nuu kenname kanatti dubbii kee dhageenye dhoksaa dubbii keetii baruudhaaf nuyi warri dhufne warri fuula keetti walitti qabne kun sirraa dhaga'uuf dubbii kee nuuf ibsi. Hamaan sun ni gurra namaaf qalbii namaa qabu sun maqaa keen kan hidhame haa ta'u. Gooftaa Waaqa lafaa nutti dubbadhu. Dubbii kanaan immoo nu fayyisi, nu gargaaris. Maqaa kee maqaa Yesuusiin. Ameen. Mata duree Yesuus hangafa du'aa ka'uuti jedhu walii wajjin in ilaalla. Mata duree kana amma fixu guyyaa irraa yoo ta'e pireedii ittaanus walii wajjin kan ilaallu hin ta'a. Garuu torbannoota darban keessaa waan tokko dubbadheen ture na yaadadha. Kiristaanni handhuurri fayyina kiristiyaanaa fannoodhaan waan wal qabatu waan ta'eedhaaf toora fannoo irratti wanti nuuf raawwatame fayyina keenyaaf murteessaa yookaan ijoo fayyina keenyaati. Qabxii fayyina keenyaa naannoo fannoo jira. Fannoo irraa jalqabee dhiphachuun Yesuus du'uunsaa wantooti inni fannoo irratti dubbate akkasuma immoo Yesuus Kiristoos du'uunsaa awwaalamuunsaa du'a moo'ee immoo ka'uunsaa akkaataan itti gara Waaqatti ol ba'e keessumaa wantoonni amma gara fannootii jalqabanii raawwataman raawwiileen toora fannoo irratti raawwatame kuni wantoota nuyi dirqama yeroo hunduma sammuu keenya keessatti kiriitikaalii sirriitti beekuu qabnudha. Gadi fageenya wantooti nu beekuu qabnu kiristaanni tokko kan inni beekuu qabu inni Kiristoositti amaneera namni jedhu tokko namni inni dirqama beekuu qabu raawwii fannoo irraatti jalqabee hamma ol ba'uu isaatti. Maaliif jennaan
fayyinni keenya kan inni handhuurame, fayyinni keenya kan inni bu'uurame fannifamuu Yesuusii jalqabee hojii raawwatamedha. Yesuus dhufuusaa gara biyya lafaa dhufuusaa waan tokko ta'ee garuutu du'ee du'aan kaane ta'e fayyinni keenya hin dhugoomu ture. Dhugoomsaa fayyina koo keessanii kan ta'e garuu Kiristoos du'ee du'a mo'ee ka'uusaati. Egaani adeemsi fannoo irratti Yesuus Kiristoos akkaataan dabarfamee kennamuusaa akkaataan inni Yesuus Kiristoositti dabarfamee kenname macaafa qulqulluu keessaa sirriitti haasastanii akkasiin dubbistan yeroo darbe akka hojii manaatitti baay'ee keenyaaf hojii manaa kenneen ture. Namoonni baay'een macaafa qulqulluu hin dubbisan. Yeroo macaafa qulqulluu dubbisan hin qaban. Yeroo feesbuukii ilaalan, yeroo toor miidiyaa irratti waan garaagaraa ilaalan malee yeroo macaafa qulqulluu dubbisan hin qaban. Kanaaf Waaqayyo sammuu keenya gara macaafaatti deebisu. Macaafa qulqulluu. Waaqayyo nu gargaaru. Macaafa qulqulluu. Kanaaf egaanii eessaan ka'ee dubbadhaanii akkaataa qabamuusaa raajonni waa'ee Yesuus Kiristoosii maal akka jechaa turan waa'ee fannifamuusaa akkasuma ofiisaaf maal akka jechaa ture adeemsa baay'ee qaba. Haa ta'u malee gara fannootti irraa jalqabeen wantoota du'uusaa wajjin wal qabataniif du'aa ka'uu maal akka ta'edha kan ani guyyaa irraa kan isiniif qoodu qabxii muraasa hangafa du'aa ka'uuti Yesuus. Waaqayyoo ilma namaa kanaaf karoora guddaa qaba. Kan akka dhala namaaf Waaqayyo karoora qabu karoora waa biraa irratti qaba isinitti fakkaatin. Baay'ee dhimma Waaqayyo dhala namaaf. Baay'ee jaalata Waaqayyo dhala namaa. Kanaaf karoora guddaa Waaqayyo karoora guddaa karoorsee ilma isaa gara biyya lafaatti erguu isaa dur barbaacha namaaf jedhee godhe Waaqayyo barbaacha lama barbaacha gurguddaa adeemsa gurguddaa deeme Waaqayyo dhala namaa barbaacha. Tokkoffaan ofiisaaf gadi bu'ee barbaade. የመጀመሪያው ጉብኝት እግዚአብሔር በራሱ ወደ ሰው መምጣቱ ofiisaaf Waaqayyo gara dhala namaa dhufuusaa argitu barbaacha gara dhala namaa dhufuusaa argitu seera uumama boqonnaa 3:9 barbaacha ofiisaaf dhufe eessa jirta jedhee barbaadu dhala namaaf yeroo jalqabaaf Waaqayyo eessa jirta jedhee barbaade. Waan malleessanii waan dogoggoranii firdiif kaa'amanii badiisaaf kaa'amanii gara iddoo kaa'amaniitii gadi hariyamanii sokkanii darbatamanii ba'anii cubbuutti firdii fudhatanii du'aan kaadhimamanii buddeen du'aatiin faalamanii gaafa ba'an immoo gara biyya lafaa Yesuus ilma isaa erge. Barbaacha lama barbaacha gurguddaa Waaqayyo dhala namaaf godhe in argitu. Nama kufe kanaaf, nama gadi baafame kanaaf cal jedhee hin dhiifne inni nama kufe kana callume jedhee hin dhiifne maal godhe yoo jettan ilma isaa erge ammoo galanni isaaf haa ta'u. Ilma isaa Iyesuusin erge. Ilma isaa Kiristoosin erge. Ulfinni guddaa Waaqayyoof haa ta'u. Nama kufe kana karoora dinqii karoorsuu isaatiin kan inni fide argina. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Maal jedhaa? Gaafa namni kufee, gaafa namni toorarraa kaate, gaafa Addaam fi Hewaan abboommii cabsanii gadi baafaman. Waaqayyoo bofichaan akka kana jedhe bofa isaan dogoggorsiisan. Ani uumama boqonnaa 3:15 ani siif dubartittii gidduu sanyii isheetii fi sanyii kee gidduus diinummaa nan buusa. Inni mataa kee hin buruuska. Ati koomee isaa hin hiddeeta. Jabaa ta'uusaa kan dhufee dhalatu isa mataa kee buruskudha. Inni dubartittii dhalatu eenyu? Yesuus. Namni kufeera. Waaqayyo garuu
dubartittiirraa kan dhalatutu mataa kee buruus gadheeniitu kan waggoota hedduu fuulduraa itti dubbata Yesuus. Namni gadi ba'ee Waaqayyo nama jireenya keessaa gadi baase kanarratti ol deebisuudhaaf karoora qopheesse. Namni akkamitti gadi ba'ee yoo jettan Uumama boqonnaa 3:23 irraa nama gadi baase Waaqayyo. Nama gadi baase kana ol deebisuudhaaf karoora qopheesse Waaqayyo. Kanaafis jedha boqonnaa 3:23. Kanaafis Waaqayyo gooftaan nama iddoo dhaabaa Edeen sana keessaa gadi baaseedha. Namichis lafa isaa ofii isaatti biyyoo isaa irraa kutame sana akka qotu hin godheedha. Waaqayyo nama gadi oofeedha. Karaa isa gara muka jireenyatti kennutti geessu sanas in eegsiseedha. Isa eegsisuudhaaf bukkee iddoo dhaabaa Edeen gara ba'a biiftuuf kirubeelii fi billaa akka ibiddaa boba'u isa gara hundumaatti naanna'u hin dhaabeedha. Eega nama gadi baasee, eega dhaabaa Edeen keessaa nama gadi baasee booddee Waaqayyoo eegduu kaa'e. Maali eegduun kun? Waardiyyoonni kun eenyu maqaan isaanii? Tokkoffaa kirubeel. Kirubeel jechuun kutata ergamootaati. Ergamaa tokko miti. Kutata ergamootaa baay'ee jechuudha. Kirubeel. Lammaffaa billaa akka ibiddaa boba'u isa gara hundumaatti naanna'u. Isa gara hundumaatti naanna'u. Ol galuu hin danda'an. Gadi baasee balbala cufate. Egaa dhufaatiin Kiristoos Yesuus yeroo dhufe waan waa'ee isaatiif caafame fiixaan baasuuf dhufe. Beeka Yesuus Waaqayyo abbaan karoora abbaan waan dhala namaatiif kan isa karoorsee Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa maaliif akka dhufe beeka. Kanaaf ilmi namaa edha Maatiyos boqonnaa 14:21 irraa ilmi namaa illee akkuma waa'ee isaaf caafametti du'uuf jira du'uuf dhaqaa jedhe. Garuu namichi ilmi namaa harka isaatiin dabarfamee kennamu sanaaf wayyoo namichi sun utuu hin dhalanne ta'e isaaf wayyaa isaan hin jedheedha. Kana jechuun Yesuus Kiristoos dhala namaaf akka inni du'uu dhufe akka dhiphachuu dhufe beeka. Karoora isaa beeka Yesuus Kiristoos. Yihuudaan garuu jireenya argachuutti jireenya gurgure. Jireenya argachuutti jireenya gurgure. Egaan Kiristoos Yesuus gara biyya lafaa dhufuu isaatiin wal qabsiisee waan ofii isaatiin jedhu dhaggeeffadhaa. Yohaannis 12:24. Dhuguma isinitti hima iji qamadii biyyoo keessa bu'ee yoo du'uudhaa baate tokkichuma ta'eef yoo du'e garuu ija baay'ee godhata. Namni jireenya isaa mararsiifatu jireenyi isaa isa duraa hin fudhatama. Jireenya isaa dhaba. Namni biyya lafaa kanatti jireenya isaa mararsiifanne garuu jireenya bara baraatiif kaa'ataa'edha. Isa uumama boqonnaa 3:23 irratti gadi baase balbala ofii isaa cufate eegdota kirubeelii fi billaa boba'u kan naanna'u dhaabe sana maal godhe Waaqayyo karaa ilma isaa yottan Maatiyos 27:51 irraa kunoo golgaan mana qulqullummaa olii hamma gaditti iddoo lamatti tarsa'e lafti socho'e kattaawwan dadayyaan awwaalonni hin banaman warri dur du'an hin kaafaman isaanis awwaalota keessaa ba'anii du'aa ka'uu Yesuus booddee mandara Yerusaalem lixanii namoota baay'eetti mul'atan. Ilaala hin cufe dhalanni namaa akka ol seenneef hin cufe maal balbala cufe balbala cufate isaan dogoggorraan balbala cufame kana waggoota hedduu booddee ilmi isaa Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa dhufe balbala cufe kana maal godhee fannoorraa hafuura isaa baafachuun hafuura isaa kennuudhaan golgaa mana qulqullummaa olii hamma gadi tarsaase. Hin tarsa'e balbalichi hin baname dhalli namaa gara iddoo qulqulluu iddoo jireenya bara baraaf ta'u kan isaaf kaametti ol deebi'uuf Yesuusiin carraa argate. Kanaaf gara biyya lafaa dhufuu Kiristoos karoorri isaa gara biyya lafaa dhufuu Yesuus karoorri isaa dhala namaa gara Waaqayyootti deebisuuf. Dhala namaa ilma namaa gara iddoo ulfina isaaf kaametti deebisuuf. Kanaaf du'a harkaa baasuuf du'uu isaatiin dhaloota du'a harkaa baasuuf Kiristoos gara biyya lafaa dhufe. Egaa ilmi namaa akka waa'ee isaaf caafametti waan caafame sana fiixaan baasuudhaaf kan inni dhufe jedhee kan inni dubbatu kanadha jechuudha. Kanaaf waa'ee du'uuti ilaalla. Du'aa ka'uun maali? Duree kana akka ilaallu barbaadetan irra utaalee deemaa jira. Du'aa ka'uun maali? Du'aa ka'uun
eenyummaan badu eenyummaa jiraatuun bakka bu'uu jechuudha. Biyya lafaa ishee irraa keessatti akkasuma biibilikaalii yeroo laallu namoonni macaafa qulqulluu keessattis du'aa ka'uu morman jiru. Bara keenya keessaa parsantii 100 keessaa harki 75 du'aa ka'uun hin jiru jedhu. Kiristiyaanaa ta'anii namoota amanan yoo ta'e malee warri kaan du'aa ka'uun akka hin jirre riijiinisii warri kaan hin dubbatu. Haa ta'u malee hin mormu maaliin du'aa ka'uun jedhu. Namni hin jiraata inni horaa hin baay'ata isaa booddee umurii isaaf kaa'ametti hin du'a. Isaa booddee ka'uu wanti jedhamu akka hin jirretti dubbatu. Akka hin jirretti dubbatu. Du'aa ka'uun hin jiru jedhaniitu barsiisu namoonni baay'ee. Bara Yesuus jiraachaa ture namoonni du'aa ka'uun hin jiru jedhan jiru. Garuu du'aa ka'uun jira. Qorontos duraa boqonnaan 15 lakkoofsi 17 akkas jedha. Kiristoos du'aa hin kaafamne erga ta'e amantiin keessan immoo waa hin baasu. Cubbuun keessan ammumayyuu isinirra jira. Yoos immoo warri Kiristoositti amananii obbaafatan baduu isaaniiti ka'a jedha Phaawulos. Erga inni hin kaafamne ta'e du'aa ka'uun hin jiru. Warri Kiristoositti amananii obbaafatanis achumaan hafu jechuudha ka'a. Kanaaf abdiin jiru maal jechaa jira Phaawulos? Kiristoos du'aa hin kaafamne taanaan cubbuu keenya nurra jira. Kiristoos du'aa hin kaafamne taanaan nu hin fayyine. Kiristoos du'aa hin kaafamne taanaan amanuun keenya ofumaati. Kiristoos du'aa hin kaafamne taanaan warri amananii qulqulloonni amananii obbaafatan garaa lafaa keessatti hafuu isaaniiti jedha. Arra namoonni baay'een du'aa hin kaane Yesuus Kiristoos akkasuma du'aa ka'uun namaas hin jiru. Namni du'aan ka'u kan jedhan jiru. Amma lafarra jiraannutti akka barbaannetti jiraanna isaa booddee duuneetu banna jedhanii namoonni yaadan jiru. Jechami tokko jira. Biluu xaxxu wadanee iskittimatu jedhu namoonni warri sammuu isaanii toora biyya lafaa kanaan jiran jedhe. Qorontosuma 15 kun lakkoofsi 19 akkas jedha. Jireenya amma biyya lafaa kana irra jiraannu duwwaadhaaf Kiristoos hin abdanne erga ta'e namoota hundumaa caalatti boo'utu nuuf boo'utu ta'a. Namni dunkaana dhaabe namni akka namni nama jalaa du'etti gamaaf gamana namni boo'utu nuuf ta'a. Nuuf boo'utu ta'a. Namni nuuf boo'utu irra jira. Maaliif? Jireenya biiftuu kana jalaa duwwaadhaaf Kiristoos hin abdanne yoo ta'edha. Maayikuu Phaawulos kun lakki jireenya biiftuu kana jalaa qofaa miti Kiristoos hin amanuun keenya dhiire jireenya du'aan garasii. Jireenya biiftuu garasiitii fi kan Kiristoos hin abdanne. Kanaaf du'aa ka'uun jira isaaf amanne iyyuutii fuulleffannaan keenya gooliin keenya dhumaayyuu kanaafidha. Du'aa ka'uu qulqullootaatti abdii qabna jedha. Macaafni qulqulluun waa'ee du'aa ka'uu maal jedha yoo jettan tanaan dura namoonni du'aa ka'an jiru. Namoonni du'aa ka'an jiru tanumaan dura iyyuu. Waaqayyo guddaa. Kanaan dura namoota du'aa ka'an yoo ilaalle bakka nama dubbiserraa isa jalqabaa Kiristoostu du'aa ka'e. Yesuus gooftaa. Kiristoostu du'aa ka'e. Maatiyos 27 irraa yoo ilaaltan gaafa Yesuus du'aa ka'e gaafa Yesuus fannoo irratti du'e awwaalotatu banamanidha. Awwaalli gaafa Yesuus Kiristoos fannoo irratti du'u baname isa bara dhumaa raajaa jira.
Isa dhufaatii Kiristoos lammaffaa raajaa. Isa dura Kiristoostu du'aa ka'e. Lammaffaa irratti du'uu Yesuusiin namootumti du'aa ka'anii namoota baay'ee magaalaa Yerusaalemitti mul'atan namoota baay'eetu ka'eedha. Awwaala banameedha. Du'uu Yesuusiin awwaala baname. Du'uu Yesuusiin awwaalli baname dhufaatii Kiristoosiinis awwaalota baay'eetu baname. Kanaaf isa dura namni du'aa ka'e. Tanaan dura namoonni du'aa ka'an hin jiru. Isaanii waa'ee du'aa ka'uu macaafni qulqulluun maal akka jedhu. Warri kan keetii garuu hin jiraatu. Isaayyaas 26:19. Warri kan keetii garuu hin jiraatu. Reeffi isaanii du'aa hin ka'a. Reeffa isaaniitutu maal ta'a? Du'aa ka'a. Isin warri awwaala keessa ciiftan ka'aa gammadaa faarfadhaa. Warra isa warra awwaala keessa ciiftan. Warra algarra ciiftan jedhamiti. Du'aa ka'uu booddee faarfannaa jira jechuudha. Du'aa ka'uu booddee cidha jira jechuudha. Du'aa ka'uu booddee ilillee jira jechuudha. Haalelluuyaa. Yaa gooftaa fixeensatti ergitu jireenya kennuudha. Egaa lafti ekeraa warra du'anii ol hin baafteedha. Isaayyaas. Lafti ekeraa warra du'anii ol baafti. Akka gaaffititti wantoonni jiran jiru. Tokko yoom du'aa kaana? Yoom? Akkamitti du'aa kaana? Inni ittaan qaamni du'aa ittiin kaanu maal fakkaata? Afii sadaffaa. Arfaffaan maaliif du'aa kaana? Yookaan immoo jireenya du'aa ka'uu booddee maal fakkaata yookaan jireenyi du'aa ka'uu booddee maali? Egaani bara keenya keessa namoonni du'aa ka'uu mormanii namoota baay'ee yoo ta'an akkasuma immoo du'aa ka'uu namoonni morman bara Yesuus jiru. Eeyyusaan yoo jettan namoonni du'aa ka'uu morman saaduqoota. Saaduqoonni du'aa ka'uun hin jiru jedhanii mormu isaan. Luqaas 20:27 akkas jedha. Kana booddees warra saaduqotaa keessaa jarreen tokko warri du'an ka'uun hin jiru jedhanii Yesuusin gaaffii gaafachuudhaaf dhufan. Warri du'an du'aa ka'uun hin jiru. Warri du'an ka'uun hin jiru. Namni duunan achumaan hafa. Warri jedhan saaduqoota. Kanaaf jedhaniitu Yesuus Kiristoosin dogoggorsiisuuf yookaan waan inni jedhu laaluudhaaf gaaffii tokko gaafachuu dhufan. Ofii isaaniitii maal jedhu? Du'aa ka'uun hin jirudha. Waa'ee du'aa ka'uu booddee immoo gaaffii gaafatu laalaa jira. Maal jedhanii yoo jettan? Yaa barsiisaa jedhanii namni tokko niitii fuudhee dhala utuu hin godhatin yoo du'e obboleessi isaa niitii sana fuudhee sanyii obboleessa isaatiif haa dhaabuuf jedhee Museen seera keessatti nu barsiiseera jedhanii ishee jedhanii kunoo obboloonni 7 turanidha. Inni hangafni niitii fuudhee dhala utuu hin godhatin du'edha. Inni lammaffaan ishii fuudhee irraa du'edha. Inni sadaffaanis ishii fuudhee akkasuma amma isa 7ffaatti hundinuu utuu dhala hin godhatin du'anidha. Seera Musee keessatti obboleessi niitii niitii obboleessa isaatii itti darbee fuudhuu danda'a kan jedhu seera Musee keessa jira. Haa ta'u malee otuma obboloonni kun 7 otuma tokkotti heerumte tokkos hin du'e tolaa irraa godhatin tokkotti heerumte tokkos hin du'e. Kanaaf iyyuu obboloota 7 ajjeefte niitiin kun gaaffii gaafatu. Obboloota 7 ajjeefte. Itti heerumte yoo ishiin itti heerumte namni numa du'a. Yoo ishiin itti heerumte namni nu badu. Yoo ishiin itti heerumte suni sun obboloota 7 fixxe otuma obbolootatti dabartu. Sanyii utuu bakka hin buufatin. Egaa jedhanii guyyaa du'aa ka'uutti isaan keessaa isa kamiif haadha manaa ta'uuf jirtii jedhanii gaafatan. Guyyaa du'aa ka'uutti isaan 7 du'aa hin ka'u gaafa du'aa ka'uu akkas hin jettan kan jechuu isaaniiti. Akka barsiisa keetti du'aa ka'uu hin jire jetta'oo. Egaa du'aa ka'uu qulqulloota du'aa ka'uutitti haadha manaa isa kamii taatii? Eeyyuu fuudhaa 7 kana keessa isaan hin ka'u. Ishiin isin kaati ta'a.
jedhaniiti gaaffii dhibaa kana gaafatan Yesuusin. Isaaniif dhibaadha, Yesuus garuu deebii qaba. Kanaaf Yesuus waan tokko jedheen ijoolleen namaa bara biyya lafaa kana irra jiraatanitti jedheen in fuudhu jedheen in heerumus jedheen. Heerumni fuuti biyya lafaa kana irratti jedheen Kiristoos. Heerumnii fi fuuti biyyuma lafaa kana irratti jedheen. Bara isa biyya isa dhufuu keessa jiraachuudhaaf du'aa ka'uudhaafis warri ayyaana argatan garuu in fuudhan in heeruman jedheen Gooftaan. Du'aa ka'uuf warra ayyaana argatan du'aa ka'uuf ayyaanni isiniif haa kennamu. Du'aa ka'uuf warra ayyaana argatan garuu hin fuudhan hin heerumanii. As biyya lafaarra yeroo jiraattu garuu hin fuuta heerumuus hin dandeessa. Dheedheetu Gooftaan akka kana deebiseetu. Du'aa erga ka'anii deebi'anii hin du'anii jedheen Gooftaan. Ergamoota Waaqayyoo fakkaatanii warra du'aa ka'an waan ta'aniif ijoollee Waaqayyoo ta'u malee jedheen. Kanaaf akka kanatti deebise Kiristoos. Egaan waa'ee du'aa ka'uu gaafa du'aa ka'an yoom du'aa kaana isa jedhu gaafni nuyi du'aa kaanu gaaf Kiristoos mul'atu gaaf Kiristoos mul'atu du'aa kaana. Gaaf Kiristoos mul'atu du'aa kaana. Mul'ata boqonnaa 20 axxanii gaafa dubbistan 20 lakkoofsa 5 meenan dubbisa. Mul'ata 20 boqonnaa 20 lakkoofsa 5. Yesuus geetaan. Lakkoofsa tokko jalqabee akkas jedha. Kanaa booddee ergamaan banaa iddoo isa lafa jalaa sana funcaa guddaas of harkaa qabu tokko Waaqa keessa gadi bu'uu isaa nan argina. Inni bineensa akka jawwee bofa bara durii diiyaabiloos seexana sana qabee waggaa 1,000 hin hidheedha. Waggaa 1,000 sun amma raawwatamutti akka inni deebi'ee saba biyya lafaa hin wallaalchinetti iddoo isa lafa jalaa sanatti mallattoo itti godheedha. Balbalatti cufee mallattoo itti godhe. Isaa booddee garuu yeroo muraasaaf gadi dhiifamuun hin ta'aaf. Kanaa booddee teessotaa fi warra firdii kennuun isaaniif kenname keessaa sana irraa taa'an nan arge. Akkasuma immoo lubbuu warra isa Yesuus dhugaa ba'etti dubbii Waaqayyootti jabaachuu isaaniitiif mormatti kukkutamanii warra bineensichaaf fakkeenya isaaf hin sagadin gubaa isaas adda isaanii fi harka isaaniitti hin fudhatin nan arge. Isaan deebi'anii jiraatanii waggaa 1,000 Kiristoos wajjin hin mo'an. Lakkoofsi akkas jedha. Kun du'aa ka'uu isa duraatiidha. Yoom du'aa kaana yoo jettan dhufaatii Kiristoos, walitti qabamuu Kiristoos, du'aa ka'uu Kiristoos booddee gaafa Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufu akkuma Yesuus du'aa ka'e qulqulloota Waaqayyoo du'aa ka'e Kiristoos simata. Qulqulloonni du'aa ka'an kun waggaa 1,000 biyya lafaa irratti Kiristoos wajjin jiraatu. Yeroo kana bineensichii fi ergamoonni seexana akkasumas warri 666 diiyaabiloos hangafni seexanaa hin hidhama. Firiidemii guddaadhaan waggaa 1,000 Kiristoos wajjin jiraata. Du'aa ka'uu qulqullootaatti jechuudha. Namni du'aa ka'uu isa duraa kana keessaa qooda qabu attam agammadu, attamis Waaqayyoof kan qulqullaa'edha. Duuni lammaffaan warra akkasii irratti humna hin qabu. Isaanuu luboota Waaqayyoo, luboota Kiristoos ta'anii isaa wajjin waggaa 1,000 immoo uwweedha. Kanaaf du'aa ka'uun kanadha jechuudha. Du'aa ka'uu Kiristoos qulqulloonni dhufaatee Kiristoositti du'aa ka'aniitu Kiristoos simatu waggaa 1,000 biyya lafaarra wajjin jiraatu jechuudha. Egaa qulqullootii fi jal'oonni warri gooftaatti namanii ergamoonni sobdootaa fi yeroo qulqulluun du'aa ka'an hin ka'u yoo ta'an hin ka'an. Du'aa ka'uun isa duraa kan qajeelotaa kan qulqullootaati jechuudha. Akka macaafni qulqulluun nu jedhutti jechuudha. Mul'ata Yohaannis 20 irraa akka dhowwannutti jechuudha. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Kiristoos Yesuus gaafa duunu
yoo utuu foon hin jirru Kiristoos dhufe hin geeddaramna. Ega duune yoo dhufe garuu hin kaane isa siman. Nu warri Kiristoositti aman. Nu hundumti keenya hin geeddaramna malee hin duunu jedha Phaawulos. Dhoksaan ani isinitti himuuf jedhus kanumadha. Malakkanni inni dhumaa yommuu afuufamu battala libsuu ijaatti hin geeddaramna. Malakkanni in afuufama. Warri du'an immoo bifa hin banneen hin kaafamudha. Dhagni du'aa ka'uu dhagna baduu miti. Ulfinni guddaa Waaqayyoof haa ta'u. Daani'el boqonnaan 12 lakkoofsi 2 akkas jedha. Waa'ee du'aa ka'uu dubbata. Warra obbaafatan garaa lafaa keessa rafan keessa baay'een dammaqanii kaan jireenya bara baraaf kaan yeelloo jibbisiisaa bara baraaf ka'udha. Yeelloo bara baraaf kaan jireenya bara baraaf. Du'aa ka'uun jira. Waa'ee du'aa ka'uu jireenyi kiristaanotaa jireenya du'aa ka'udha. Maal fakkaata qaamni ittiin du'aa ka'an yoo jettan qaamni ittiin du'aa ka'an maal fakkaata? Qaamni ittiin du'aa ka'an maal fakkaata jara keenya? Egaan ilaalchonni amala qaama du'aa ka'uu qaama du'ootaa kallattii garaagaraan ibsaniyyuu malee amalli qaama du'aa ka'ootaa amala qaamni Kiristoos inni du'aa ka'e sun qabu ni qabaata jedhaniitu barsiisu. Barsiisonni qaama du'aa ka'uu kana barsiisan. Maal fakkaata gaafan du'aa ka'u ittanii yaaddanii beektu? Du'aa ka'uun jira. Har'a iji nama hundumaa qalbii fi yaadni nama hundumaa jireenya du'aa ka'uu booddeerra akkasiin buufattanan barbaada. Jireenya du'aa ka'uu booddee dhufaatee Kiristoos booda jireenya jirurraa akkasiin yaada keessaniin irra dhaxxanii achi buufattanan barbaada. Tokkoffaa qaamni du'aa ka'uu maal fakkaata isa jedhu. Tokkoffaan amaloonni qaamni du'aa ka'uu qaban tokko qaama harkaan qabamudha. Luqaas 24:39 Saduraa Qorontoos 15:22 qaama harkaan qaqqabamudha. Ishan 22 maal jedha Qorontoos? Harkisa Addaamin namoonni hundinuu akka du'an akkasuma immoo harkisa Kiristoosiin namoonni hundinuu hin jiraachifamu. Kun hundinuu akka tarreessaaf qophaa'etti hin ta'a. Kiristoos jalqabatti ka'ee jiraataa akkuma ta'e warri kan Kiristoos ta'anis yeroo inni deebi'ee dhufutti hin jiraachifamu. Maal ta'anii? Du'aa ka'anii. Haleluuya. Ni galee. Kanaaf garuu hafuura kan ta'edha qaamni kun. Hafuura garuu hin qaqqabatama. Amala foonummaa isaa gadhiisa. 15:44 maal jedha isti? Ka'uu warra du'anis akkasuma ta'uuf jira jedheetu wanta badutu awwaalama waan hin bannetu kaafama. Maal fakkaanna gaafa du'aa ka'an? Humna du'aa ka'u. Haleluuya. Kiristaanni galee fi waan nama dubbadhu kanaatu sammuu isaa qalbii isaa jireenya isaa hundumaa jireenya bara baraaf isa booji'a. Jireenya du'aa garasi jireenya du'aa ka'uu booddee jechuun haleluuya. Waaqayyo gooftaan maccaa warra du'aa ka'anii isa simatan nu haa taasisu. Du'aa ka'uu Kiristoos faasikaa duwwaa lallabuu miti ka. Nyaatanii dhuguu bagattis hin ga'e jechuu qofa miti ka. Maal ree? Du'aa ka'uuni Kiristoos nuuf du'aa ka'uudha. Tu Kiristoos du'aan kaane ta'e tu awwaalame affeera ta'e nus du'aa ka'uu nabdan. Amma garuu Kiristoos egaa du'aa ka'e nuyi du'aa hin kaana. Hey, haleluuya, haleluuya. Lallaba kana namoonni baay'een akka lallaba nama maraatummaatti ilaaluu danda'u. Maal namichi kun akkamitti du'aa hin kaane jecha. Haleluuya. Amansiisi sammuu kee, qalbii kee, laphee kee guutuu amani. Ati Kiristoositti amannaan warra du'an keessatti naftu hin kaata. Kaatee Kiristoositti simatta. Jireenyi du'aa ka'uu booddee jireenya gammachuuti. Egaa qaamni du'aa ka'uu maal fakkaata? Tokko hin qaqqabatama. Otuma qaqqabatamuu garuu hafuura kan ta'edha. Yookaan immoo waan amma mul'atu. Amma fakkeenyaaf
An kun gaafan du'aa ka'u foon nama qabadhee ka'u kana miti yetaqayyaree maanninat yookaan deebi'ee kan hin duune eenyummaa haaraa eenyummaa afuura ta'e malakotaawwi sawinnet inni gara biraa maal fakkaata qaamni du'aa ka'u kan dubbatuu fi isatti kan dhaga'amudha sensitive inni gara biraa qaamuma fannoo irratti du'etu ka'eera Luqaas 24:39 maal jedha 24:39 maal jedha ante eela nan dubbisa 39 harka koo fi miilla koo ilaalaa ana mataa kootiyo mee qaqqabaa na ilaalaa ekraan foonii fi lafee hin qabu ani garuu akkan qabu hin argitu jedhe gooftaan erga du'aa ka'e maal jedhe haleluuyaa Yesuus Kiristoos to akka kana jedhe batootatti gaafa mul'atu jarreen lamaan kana utuu himaa jiranii Yesuus Kiristoos ofiisaati isaan gidduu dhaabbatee nagaan isiniif haa ta'u isaan hin jedhee ta'e isaan garuu ekeraa waan arganitti fakkaatee innaan hin sodaatanidha Yesuus Kiristoos erga du'aa ka'e inni immoo akkas jedhe maaliif yaadan rakkattan maaliif garaan keessaa maaliif mamiin garaa keessan keessaa ka'a harka koo fi miila koo ilaalaa ana mataa kootiyoo mee na qaqqabaa na ilaalaa ekeraa foonii fi lafee hin qabu ani garuu foonii fi lafee hin qabu ameen ameen du'aa ka'uun egaa gaafa du'aa kaanu qaama Kiristoos ittiin du'aa ka'e kana uffanna kan inni ittiin du'aa ka'e kana uffanna qaama du'aa ka'uu Kiristoos ittiin du'aa ka'e kana uffanna qaamni du'aa ka'uu inni ittaanu qaama ijaan argamee beekamudha afuura miti gaafa du'aa kaanu afuura taana miti kana sirriitti hubadhaa afuura taana miti gaafa du'aa kaanu in mul'anna in argamna in dubbanna qaama haalaan hin daangeffamnedha mi garmaachuu nagar qaama akkamii haalaan kan hin daangeffamne Yohaannis 10:19 10:19 maal jedhame haa dubbifnu 19 akkana sababii dubbii kana hundumaatiif Yihuudoonni ammas yaadan gargar ba'an baay'een isaanii hafuura hamaatu keessa jira qalbii dabarseera maaliif dhaggeeffattu jedhan kaan immoo namni hafuurri hamaan keessa jiru dubbii kana dubbachuu hin danda'u hafuurri hamaan ija warra jaamaa banuu hin danda'are jedhani Yohaannis 20:19 sorry dhiifama guddaa 20:19 20:19 20:19 akkas jedha jalqaba torbanitti gaafa sanbata guddaa sana galgala bartoonni Yihuudoota waan ta'aniif sodaataniif mana cufatanii ta'an yemmus Yesuus isaan gidduu dhaabbatee nagaan isiniif haa ta'u jedhee kana ergaa jedhe booddee harka isaa lamaan cinaacha isaa itti agarsiisee bartoonni gooftaa kana arganii gammadanii Yesuus ammas itti dubbatee nagaa isiniif haa ta'u isaaniin jedhee abbaan akkuma na erganis isan ergaa kana jechaa hafuura isaa itti bafatee hafuura qulqulluu fudhadhaa isaaniin jedheedha. Haala qaama hin daangeffamnedha. የማይገደብ አካል ይዘን እንነሳለን። hingaddabamu haalaan hin daangeffamu qaamni du'aa ka'u. Bakkaa fi yeroodhaan hin daangeffamu qaamni du'aa ka'u. Luqaas 24:13 akkasuma Yohaannis 20:10 qaama humna addaa qabudha. Qaamni du'aa ka'u qaama kamii? Qaama humna addaa qabu. Qaama humna addaa qabu. Egaa gaafa du'aa kaanoo maal fakkaanna? Du'aa ka'uun jiraayi. Amma akka du'aa ka'uun jiru hubattaniittu isa kana isin hubachiisuun dhufe. Qabxii itti aanu yeroo gara biraa akka du'aa ka'uun jiru hubattaniittu du'aa gaafa kaanu maal akka fakkaannu hubattaniittu ishi eegga du'aa kaane immoo eessa akka jiran hubattaniittu ishi warri du'aa ka'an jalqaba kan du'aa ka'u eenyu akka ta'e hubattaniittu qabxiin kun qabxii muraasa qabxii ijoodhas ulfaadha. Thank you eebbifama.